أكس أوكي إرجمان كان كيسانيرا إرجمان كان كيكام ergamaan hedduutu jira. Fakkeenyaaf ergamaa gaafa jettu ergamaa isa kami? Fakkeenyaaf macaafa qulqulluu keessa ergamaa gaafa jennu fakkeenyaaf islaamummaa keessatti wanta naa galeen si ibsaati na dhaggeeffadhu tokko ergamaa gaafa jennu fakkeenyaaf islaamummaa keessatti nama tokko namni kun ergamaa yoo jenne nabiin fakkeenyaaf nabi Muhammad ergamaadha. So maaltu kenname sagalee rabbiiti yookaan jecha rabbiitu kenname jecha isaa karaa isaa dhufee jechuudha. Akkuma gara kiristaanummaa gaafa إسلام كيسة تجاه فداية إسلام كيسة إرجمان كين إرجامات هدو تجرا سان هدو ترى هدو ترى إرجامات سينجن هدو من هدو سينجافن إرجاموني أينو سينجن إرجمان كان إرجاسي فيدي كان قرآن سيف فيدي أينو نبي الله عيسى اللي إرجامات ترى نبي الله محمد اللي إرجامات قرآن سيف أوكي نبي عيسى قرآن سيف فيدي إسلام كيسة إنجيل فيدي أوكي غوبس أيه أوكي غوبس نبي إرجمان كان كأينو Hundi isaanii ergamaa dhaanaaf hin jedhe. Ergamaadha barnaan malaayikollee ergamaadha. Seeraaf heerasi fidee si barsiise eenyu kan jala deemu. Hunda isaanii ka fidee karaa birraa sagalee fudhatee fide sana hundi isaanii ergamaa rabbii jedhee nama tokko qofa miti. Yesuusiif maal ergamaadha moo nama moo waaqa? Yesuus nama guutuudhallee waaqa guutuudhallee anaaf. Eenyu akkasiin jedhe maal akkam illee cidhaqee dhame Yesuus nama guutus waaqa guutus eenyu siin jedhe nama guutuu ta'uusaallee macaafatu jedhe waaqa guutuu ta'uusaallee macaafuma keessa mubaarak akkasiin hin jenne bar beekiin argatta eenyutu Yesuus amma nabi Muhammad yoo dhufu ofiif Yesuus Kiristoos akka jedhu wangeela Yohaannis keessatti boqonnaa meeqa 8 kudha afur maaret akka jedhu ani kan dhugaa naa bahu jira jedhe qaama dhugaa bahuufi jira akkasuma dhugaan bahu kan konni fudhatamaa jira biratti Yesuustu ani nama guutus waaqa guutus jedhe nama guutuu ta'uusaa nama guutuu akka inni ta'e macaafatu jedheen jedhe no macaafa irratti macaafa irratti eessa dhageeniiti macaafa irratti kunooti akkana jedhe Yohaannis 8:40 Yesuus immoo deebisee ofii kootiif dhugaa naan ba'a yoo gartee dhugaa ba'e iyyuu eessa akkaan dhufe eessa akkaan dhaqu waanaan beekuuf dhugaan koo hin fudhatamaa jedhe dhugaa Yesuus dhugaa ofii isaatii ni ba'a kan kooti moo kan isaati gaa'is hin beektanii jedhe Baddi deebi'aa ta'uu taate. Ammoo kan kooti guys ana dhamuu isa. Kasaati ka'ee jira. Okay. Egaa Waaqayyo Yesuus dhugaan bahu maal jette? maal ta'e boonee horkeen xayyaara irra kaaya bana. Roobera nagaan siif haa ta'u. Galchaa jaldeessee yoo jiraate inni mana mabaa xabbatee deema. Ergamoota gujaran maqaa waliigalaati isa common name jira keenya. It's among from angels from human being namarraa isin jira kana maqaa waliigalaati. Waliigallee nama gujannu Ustadha, ergama jechuun maal jechuudha? Gaaffii nama barsiise wallahi. Afaan Oromoo gosa na gaafatanii akkam jedhee ibsin rakkadhee bara afaan Amaaraatti immoo Ingiliffaa. Waan Ustadha Mumaaz ni erge sanii ergamata. Ergama jechuun afaan Oromoo beekamee jira bisa. Maaliif afaan Oromootti hojjetamu? Ergama jechuun qaama rabbiin ergamaa kan jedhu naa ibsii kan isin jedhe jechi kamiyyuu afaan Oromoo yoo ta'e explanation qaba. Okay. So explain godhiidha malee haasaa biraan. Okay. Amma ergamaa siimu. Okay. Ergamaan. Okay. Mubaarak. Ergamaa siimu. Yoom birrii takkase kanneen roobeeraaf ga'e siin jedhe eenyu si ergee ergamaan eenyu ergaan eenyu maaliin ergamte? Yoo birrii tokko natti kennite roobeeraaf kenni jette moo? Ani ergama. Ati ergama goobas. Ergaan ati ergamtee maali kan si ergee eenyu? Qaamni na ergee jira.
qaamni si erge anaami Yep. birri si kanneen si ergeemi ati ergamaadhaami kan itti ergamte yoo Roobeera. goobas ergamaan waaqayyo malaayikaan Gabri'eel jira moo hin jiru Jibriil jenna quraana keessattis Gabri'eel the angel malaayikaan jira moo hin jiru Hinjirattu. malaayikaa jira gara maarjamaa dhufe moo hin dhufne ergamaan Dhufe. eenyutu erge Waaqayyo. ergamaan san eenyu maqaan isaa Gabriel. Gabri'eel maaliin ergame Maal jechuudha maaliin ergame gaafa jettu? inni ajaja waa fudhatee fuudhee dhufee miti maariyamitti maaliin ergame maal jedheen maal dubbii waa fidee dhufaame Wanta ustaas amma kan akkamitti gara keetiyotu dhatte jechuun waanuma intini jiru nagaa atillee waan beektu quraana keessillee wangeela keessatti waan bakka jiru maaliif akka inni dhufee maal akka inni jedhee kan atillee beektame. Beekemuu beeko Oromoo taatee ergamaa naa ibsi yeroo hedduu naan rakkadde afaan Ingiliffaa taate Amaariffaa taate malee amma kun okkoo explain godhii gamadee jechicha kan biraa fidii miti soo isa bira darbe. Ayye goobas ayye Yesuus Kiristoos eenyu biyya lafaatitti erge eenyu biyya lafaatti erge Yesuus namummaa isaa moo abboonsa namuma yeroo fadho malaayikaalee jedhi foot ikulbi ergamaan waaqayyoo namarraa isin jira malaayikaa irraa isin jira ni amantaa akkas akka quraanaatittis akka wangeelaatittis Mubarak Robeera akkam jirtu